Hayyotni uumama dhala namaa yoo qoratan hiddaa fi sanyii irratti hundaa'an yoo ta'u, sanyii dhala namaa bakka sadiitti qoodanii kaa'aniiru. Isaan kun sanyii warra Kuush, warra hangafa Afrikaa, sanyii Mongoloid, warra Afrikaa irraa gara Eeshiyaatti godaananii fi sanyii Aayiriyaansii, warra Afrikaa irraa gara Awurooppaatti godaananidha. Warra hangafoota Afrikaa Kuush keessaa Oromoon saba guddicha gosa Bahima, balbala, mana, bitimaa, ibiddaa fi maatiin gurmaa'ee jiraatu ta'uu dabalataan hayyotni akka Asmoroom Laggasem 1973, Kiiley 1992 fi Kingston 1967 qorannoo isaaniitiin ragaa ba'aniiru. Oromoon haala qubsuma lafa isaatii fi baay'ina uummata isaatiin saba guddicha baha Afrikaa akka ta'e ragaa qabatamaan jiraachuusaa qorataa seenaa kan ta'an Profeesar Mohammad Hassan qorannoo bara 1990 taasisaniin mirkaneessaniiru. Qorataan seenaa biyya Jarman Leewis jedhamu ammoo kitaaba isaa 1965 barreesseen Oromoon uummata afaan mataa isaa qabu garee warra Kuush jalatti ramadamu kaaba baha Itiyoophiyaatii kaasee hanga Keeniyaa akkasumas hanga lixa biyya Sudaanitti qubatee jiru ta'uusaas raggaasiseera. Kaabni baha Afrikaa kun Itiyoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota tulluuwwan itti baay'atanidha. Tulluuwwaniin waggaa qoqqoodaman afaan adda addaa loogaa fi adda addaa uummachaa dhufan. Qoodiinsatu uumame. Qoodiinsa afaanota adda addaatti uummanni kun kana keessaa uummanni Oromoo tokko, Beejjan tokko, Somaaleen tokko, Afaar tokko, Saahoon tokko. Amma kun uummata Kuushotaati. Iddoo baay'eetti qoqqoodame. Warri dhugaa barreessanii dhugaadhaan adeemanii dhugaadhaan xiinxalanii saba kana beekanii akka inni hundee saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Saba Kuush keessaayyuu hundee qabeessa, seena qabeessa, bal'inaan kan guddate, instituushinii adda addaa kan qabu. Sabaa fi sablammoota Itiyoophiyaa keessa jiran keessaas Oromoon lakkoofsaan harka caalu qabatee akka jiru Leewis qorannoo isaa bara 1984 taasiseen dhugaa baheera. Dr. Gammachuu Magarsam qorannoo bara 1993 taasisaniin Oromoon dameelee sabboof goonaa, Maccaatuu lama, Sikkoo Mandoo, Kontoma Daarimuu, Raayyaa Aseeboot, Ituu Humbaanaa fi Arfan Qalloomti qoqqoodameen babal'achuusaa himaniiru. Sanyiin warra Seem bakka dhaloota isaanii Yemen kibbaa bakka Diraamoot jedhamurraa Galaana Diimaas ce'uudhaan Kuushota keessumaa saba guddicha gaafa Afrikaa Oromoo irratti duula sanyii balleessuu geggeessaa dhufaniin mootummaa Kuushotaa ammoo yeroo xumuraatiif Meeroo irraa kan barbadeessan dhaloota Kiristoosiin booda naannoo waggoota 330niiti. Mootichi Izaanaa kallattii kaaba baha Itiyoophiyaatiin waraana lakkoofsaan hedduu ta'e qabateem mootummaa warra Kuushotaa Meeroo irraa barbadeessuun mootummaa Aksuum gara Abisiiniyaatti as ceesisee jira. Mootummaan Aksuum galaana ce'ee gara Itiyoophiyaatti dhufuun isaa Kuushota hacuuccaa jala galchaa dhufe. Keessumaa sabni Oromoo qe'ee dhaloota isaarraa dhiibamuu itti fufe. Waraanni kun waggoota 900 oliif saba Oromoo irratti geggeessamaa tureera. Waraana kana ofirraa qoluun lafa isaa irraa dhiibame deebisee qubachuudhaaf Oromoon garee Booranaa fi Baarontummaatti qoodameem waraana buttaa 12 yookaan immoo waggoota 96tti siqaniif waraaneera. Waraana garee Baarontummaatti ramadamanii waraanaa turan keessaa Oromoon Walloo isa tokkodha. Bara 1340 keessa yeroo Amda Tsiyoon warra gaaraa gurmeessee gadi dhufe sana jalumaa siqaa of gurmeessaa deemanii bara 1522 keessatti Oromoon hin socho'e. Sochiinsaa kun immoo ba'aatu bakkeedhaa itti baay'ate, qilleensa guddaatu itti dhufe. Amma yeroo kana gadaasaa haareffateetu bara 1522tti innis ofirraa qolachuudhaaf akka sabaatti socho'eera. Qorattoonni ዩኒቨርሲቲ ወሎ kan jedhan ወሎ ያው የተገኘው ከኦሮሞ ነው
የኦሮሞ ቃል ነው። ወሎ የሚባለው ሰባት ቤት ወሎ ነው። አሁን እዚህም አካባቢ ሰባት ቤት ወሎ ሚል ሽማግሎች ይናገራሉ። ይሄ ሰባት ቤት ወሎ ራሱን የቻለ አንድ ግንድ ነው። የቦረናው ዘርፍ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ይዞ አሁን ቦረና የሚባለው አካባቢ ላይ ወደዛ እንቅስቃሴ ያደረገ ሰባት ቤት ወሎ የሚባል አለ። አሁን ወረባቦ፣ ወረሂመኖ፣ ወረኢሉ ምናምን የምንለው ማለት ነው። ሌላ ራሱ ፕሌስ ነሙማ እዚህ አሁን ከደሴ ከሄድን በኋላ ወደ ወረኢሉ ስንሄድ ጉጉፍቱ የምትባል ቦታ አለች። ጉጉፍቱ ራሱ በኦሮሞኛ ሌላ ትርጉም ያለው ነው። ቦሩ እዚህ ሌላው የሚገርምህ ወልዲያ አለች። አሁን ወልዲያ ያው የሰሜን ወሎ ዋና ከተማ ናት። ግን አንድ ወቅት ምን ሲባል ሰማሁኝ፣ ወልዲያ ማለት መገናኛ ነው አሉ። እኔ ተወለድኩበት መንደር የአባይ ገባር የሆኑ ወንዞች አሉ። እነዛ ወንዞች የሚገናኙበት ከዛ ወደ አባይ የሚፈሱበት ወልዲያ ይባላል። አየኸው? እና እንደዚህ ነው። ወሎ ከሰ ብይቶ አማራ ሳንቲለ እነቱ ወይ ኦዴፈደን ጅራ እንዳው ሙሽን ዘሪን ሺ ወራው መኖት ወሎ ከሰ ቀኤን ተከመንሻ ጃታቱ አማርን ጅሩ